Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtuu nagaa kootii galata waaqayyo viidiyoo samuunii hojjedhe irratti viidiyoo san irratti akka awwaleen abbaa manaa qabdu viidiyoo hojjedheen ture namoonni baay'een nan amannee ture akkasuma ani viidiyoo san kanan hojjedheef akka manni hinaan hin diigamneef tanan viidiyoo san hojjedhe garuu moo kara keessateenii maaltu si galchee maaltu si dhibee yoon abbaa manaa qabaadhe hoo maaltu si galchee wanni si galchu jiraay kanas nan jaaladha naan jettee jechuudha waleen gara keessatiiri yeroo isheen naan jettu kanammoo animmoo baay'ee natti dhaga'ame maaliif akkamitti manni hinaanii diigataa akkamitti akkana ta'a jedhee baay'ee natti dhaga'ame jechuudha isinoo maal jettu fakkeenyaaf namni tokko mana qabu abbaa manaa qabu abbaa manaa nama tokko yeroo deemee jaalatu yookiin mana nama tokko yeroo diigu baay'ee ulfaataa muti ani garuu akkas jedhee tanaaf fudhadha maaliif ammoo abbaan manaa walee akka carraa ta'ee tooyi naaf dawwale diddigal kafaan irratti dawwale jechuudha ani garuu waan irratti dawwaluuf ani wanti rakkoo ta'e halkan bilbila nama jalaa kaasuu hin jaaladhu bilbila halkan jalaa hin kaasne sababa sanirraan kan ka'e ganama ka'ee maaliif halkan naa dawwaltee nagumaa mootii biyyi nagumaa mootii mina jedheeni ani yeroon itti haasu bifa aaritiin bifa dallansuutiin bilbila natti haasee jechuudha maal taate obboleessa koo maal aarte maaltu badee mina jedheeni jennaan mastuu naan jedhe ammuma tana naan jedhe irratti dawwale naan jedhe meenyu irratti hin dawwale walee irratti naan jedhe maal godhin jedhaan irratti dawwale ammuma tana maal taate omaa natti muudide gizee duraati fi kasaan natti muudide haga ture booddee waan akkana laali waan kana jedhe waa wayin irratti ergee gaafa inni waa san irratti ergu gaafa laalee jedhu viidiyoo abbaa miliyoonii fi waleen ka hojjetamee galakkifamee hinaan tuubii galakkeessa san argee isa san screenshot godhee sagalee waleellee waraabee naaf ergee gaafa inni sagalee walee waraabee na erge baay'ee natti dhaga'ame jechuudha maaliif baay'ee tokko bu'aa jira dhuga qisqis jedheetuma bu'aa too jira akkamitti nagattee nama biraan irratti jaalattee akkamitti animmoo asraddaa'uudhaaf illee baay'ee yaale jechuudha bar jaalalli kanarraatii mutii odoo si'in walitti dhufin hin dura beetti natti fakkaate mucaa kana malee ammaa mutii gaafa nan jedhuun illee dura gizee na jaalattu maaliif akkas naan jettee natti mudiddee maaliif ani riyaa nan qaba naan jechuu diddee ani bar riyaa hin qabduudhaan ishii beekaa naan jedhe sababa saniif iyyuu dhugaa waaqayyo baay'ee itti dhaga'ameetoo boo'atoo jira baay'ee baqqaan beekuu kana siniin jechuu hin danda'u jechuudha isinoo maal jettume odoo sinirra wanni akkanaa sinirra gee maal jettume mee amma kaa'inni immoo bakka ishuma arguun barbaade jedha jechuudha bilbiluma bichaa naaf haa dawwattu ishumti bakka an beekanii odoo biyya jiraattee hin beeku bakka akka badaa aaree jira akka badaa itti dhaga'amee jira jechuudha sababa saniif isinoo maal jettume odoo sin ta'e fakkeenyaaf odoo sinirra wanni akkanaa gee maal jettume meetti distii akkamii godhatta sababa saniif iyyuu waan akkanaatirra jira ishiin dammoo abbaa miirtaa hin dhiisu jechaa jirti jechuudha maaliif baay'een isa malee jiraachuu hin danda'u isa malee mul'achuu bulchuu hin danda'a wantoota akkasii jechaa jirti inni immoo dhugaa isheen akkana jettu kana baay'eetti dhaga'amee dhugaa hin bu'aa jira jechuudha qallalii kana bu'aa jiru itti dhaga'amee hin bu'aa jira hin aaraa jira annis inni ishii malee jiraachuu hin danda'u jechaa jira jechuudha garuu carraa akkana hana namaaf haa kennu kan dhiirri lama kanatti nama jaalata jechuudha fis rakkoodha ishii malee jiraachuu hin danda'u ijji koo ishiidha ifti koo ishiidha namni ifa malee ija malee ba'ee hin galu namni ifa malee ba'ee hin galu ani walee malee jiraachuu hin danda'u ani baay'een ishii jaaladha ani baay'een bakka hin beekon waan barbaadde nan godhaafi shumti naaf haa deebitu ana birriin nattaafu ishiin barbaada ani bakka inni waan hin jenne hin jiru
ija kooti iji ko gaafa ija bitaa nama keessaa fudhatan bar ija mirgaa qofaan laaluu hin danda'anii waleen ija koo ija mirgaati ani beeku bakka wanni hin jenne hin jiru sababa saniifiyyuu obboleettii koo walee ta'uufi yoo viidiyoo kana dhageesse kun abbaan manaa kee akkanatti bu'aa jira hirri jedheetti dhagaamee jira qallaalli kana bu'aan jiru siin jedha sababa saniifiyyuu dawwalii fi bilbila simmoo jalaa kaasii bilookii daaritti illee irratti dawwalee daaritti illee akarratti hin dawwalle narratti hiitee naan jedhe sababa saniifiyyuu jalaa kaasii maaliif namni kun akka badaasiif bu'aa jira namni kun akka badaatti dhagaamee jira siin jechuu jaaladhaa obboleettii koo yadaraa kee bilbila jalaa kaasii cubbuu si qabaa maaliif cubbuun nama qaba sila ta'eefu bilbila jalaa kaasii akka nu hin jenne maaliif wanni itti himtu fakkeenyaaf namannan ani siin barbaadu bar jaalalli nan qaba bar dura namni kanaayyuu namaan jedhe nama biraa gorayyuu ati garuu zimmi jettee ciillamatti irraa gorte sababa saniifiyyuu asradda'i nama kanaas siin jechuu jaaladha akkasuma aga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii laayikii sheerii gochuu hin dagatina.